Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gannat Kadir. Ashamaa harka fuuni hordoftoonni amantii biraa. Arraan tana yeroo jalqabaatiif chaanala Gannat Kadir irratti dhufeetiin jira jechuudha. Chaanala kana warri haariyaa taatan sabiskiraayib godhaa. Warri ammoo duraan sabiskiraayib godhee jiru laayik sheer godhuudhaan hiriyoota keessaniif daddabarsaan hiriyoota keessan biraan gahaan isiniin jaa chaanala kana sabiskiraayib godhaa guddisaa. Akkasuma viiyuunsaa guddachuu qabaan isiniin jaa uummata kiyya. Arraan tana maal qabattee nu dhufte jechuun katanii nafuu. Viidiyoo har'aa kana irratti Mustafaan sabboontuu dhiisee duraan sabboontuudha jaalachaa ture. Isheen fuudhallee jee isiin tun akkana jaalattu laaluun qaba fa'aa jee hajji ifamaa Sa'iid wajjin piraankii takkallee irratti dalaganii laalanii jiranii. Ani ammaan tana dhugumatti jaalala dhugaa akka isiin naaf qabduun laala jee piraankii takka irratti illee dalagee ani ammaan tana ofiin ajjeesaa summii dhugeetiin of ajjeesa jechuudhaan haala saniin irratti dalagee erga ati duute anis ofiin ajjeesa jechuun akka isiin jaalala dhugaa isaa qabdu ilaalee ture. Haa ta'u garuu isii maal akka irraa argeet hin beekne dhiisee gama nasiimaa goree iida waliin dabarsan jechuudha. Kalee jechuudha ayyaana. Asuma hanuu iida baga geessanii baga gammaddanii baga gammaddanii isiniin jaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkasiin isiniin jaa haala san keessa waliin dabarsan jechuudha. Har'a kun shunkurtaa waliin ciraa maalii waliin godhaa shunkurtaallee waliin ciree kunoo isiillee neetu takka gammaddee jirti. Isaan lachuurraa hoo gammachuu ajaa'ibaatu mul'ata jechuudha. Maaliif nama dhugaa jireenya isaa keessatti yeroo hedduudhaaf isa jaalate kan akkasumatti isa amanee haga ati duutu anis niin du'allee jettu tokkolleetti illee wajjin isallee jaaluudhaaf isaaf qabdu ibsitee turte. Garuu waan garaa nama nyaatu akkasitti dhiisee yeroo nama biraatii waliin garuu nama wal jaalate jaalala keessatti haa taatu garuu maal akka isiin irraa hirrifte isaan lamaan jidduu waliin beeka garuu nuti halaalaan wanni teenyee agarru isaanii wal jaalaltee garree ammaan tana isaa dhiisee nama biraatiin jaaladha juu kana qofa agarre malee nuti agarree hin jirru jechuudha. Jidduu isaanii waan jiru hin beeknu. Isaanuma lamaaniitu beeka maal akka walirraa hir'isan maal akka walitti balleessanii maalirraa akka isaan wal'isaniis. Haa taatu garuu arraan tana inni waliin nasiimaa waliin haala ajaa'ibaatiin gammachuu ajaa'ibaa keessa jira. Shunkurtaa waliin jira. Akkasumatti numaa hanga nyaatallee waliin dalagu boodallee gaafa gaa isin ilmoo dhalteef ilmoo deesseef dhiifamaa ilmoo deesseef inni ilmoo irraa qabu nyaatarraa godhu inumaa boodallee akkasii waan irraa nama dalagu taa'uu na fakkaata. Silaa wal gargaarullee silaa bareedumaa haa ta'u garuu dhimma dubartiin gootuu fi dhimma abbaan manaa godhullee garagara. Akkasiin isiniin jaa kabajamtoota fi hordoftoota kiyyaa warreen akkasuma chaanala kana guddisaan isiniin jaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.